Waggoottan 50 har'aa dura Itoophiyaa keessatti lafti kan abbaa lafaa osoo hin taane humnaan irraa buqqifamee kan irree qabuu fi masaafintoota harka galeem abbaan lafaa lafuma isaa irratti ciisii galee itti hojjechaa tureera. Seenaa kana kan jijjiireem lafti sirna abbaa lafaa jalaa ba'ee qonnaan bulaadhaaf erga deebi'ee har'a waggaa 50ffaa isaa guuttateera. Baatiin Guraandhalaa kun sirna dargiitiif kan seenaa siyaasaa Itoophiyaa keessatti bakka guddaa qabu yommuu ta'u, hokkorri siyaasaa warraaqsii fi injifannoon kan itti galmaa'ee baatii Guraandhalaa kana keessaadha. Ashamaa harka fuunii kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya nageenyi keenya kan kabajaa fi jaalalaa iddoo jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Guyyaa har'aa seenaa abbaa lafaa fi lafti kan abbaa lafaa akkamiin ta'e kan jedhu waggaa 50 of duubatti deebinee kan isin yaadachiifnu ta'a. Mootota Itoophiyaa fi lafa Itoophiyaa akkasumas hawaasa baadiyyaa hanga magaalaatti jiru akkamiin lafti isaa irraa fudhatamee masaafintootaaf kennamaa kan turee fi abbaan lafaa qonna isaa irratti yookaan lafuma isaa irratti deebi'ee akkamiin ciisii galaa akka tureef. Kafaltii tokko malee warroota lafa irraa fudhatan akka tajaajilaa ture isin yaadachiifna. Hanga xumuraatti nu waliin akka turtan isin affeeraa gara sagantaa keenyaatti isin dabarsina. Baatiin Guraandhalaa sirna dargeetiif kan seenaa siyaasa Itoophiyaa keessatti bakka guddaa qabudha. Hokkorri siyaasaan warraaqsii fi injifannoon kan itti galmaa'e baatii Guraandhalaa kana keessa ta'uun ni yaadatama. Baatiin kunis siyaasa Itoophiyaa keessatti biyyattiif waan haaraa kan itti mudatuuf ta'e kan fakkaatudha. Sirna mootii keessatti hanqinni haqa hawaasummaa, burjaajii bulchiinsaa, namoonni muraasni kan lafa itti qabatanii qonnaan bulaa hedduu qotee isaaniif galchuu akka dhaabbatuuf jecha barataa fi hayyoonni gara addabaabaatti bahanii mormii kan dhageessisaa turan baatii Guraandhalaa kana keessa ture. Barri isaa garuu akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1966 ture. Barattoonni mormii bahuun mootummaan yeroo akka dhaabbatu gaaffii dhiyeessan. Barattoonni yuunivarsiitii haala rakkina maatii isaanii qonnaan bulaan keessatti argamu hubatanii dhaadannoo lafti kan qonnaan bulaaf jedhu qabatanii addabaabaatti bahan. Sochiin barattoota yuunivarsiitii irraa eegalame kunis boodarra barattoota biyya keessaa fi biyya alaa kan hirmaachisee fi dhuma irratti garuu barattoota manneen barnoota ogummaa sadarkaa lammaffaas dabalatee hawaasa hunda akka kakaase dhagahame ture. Warraaqsi kun irra caalaan barattootaan eegalame kunis dhuma irratti garuu loltoota biyyattii ofitti makuun naatuu mootummaa fi hooggantoota irraa ofitti dhalachiise. Bulchiinsi lafaa bara atseewwanii akkanatti kan ilaalamu ture. Sochiin barattoota Itoophiyaa bara 1950moota irraa kaasee carraa siyaasaa biyyattii irratti dhiibbaa ol'aanaa taasisaa ture. Barattoonni kunneenis gaaffiiwwan ijoo kaasan keessaa isaan bu'uura dhimma lafaa fi dhimma sabaati. Akka ogeessa qorataa qabeenya lafaa obbo Dassaalany Rahmatoo yeroo sanatti dhimma guddaa barattoonni irratti mari'ataa turan keessaa tokko gaaffii lafti qonnaan bulaaf jedhu haa ta'u jechuun kaasee ture. Barattoonni irra caalaan kan dhufan kutaalee baadiyyaa biyyattii irraa waan ta'aniif itti dhihaatanis walitti dhufeenya haqa maleessa abbaa lafaa fi qonnaan bulaa beekuun isaanii sababa ka'umsa kanaa ta'eera. Dhaadannoon lafti kan qonnaan bulaa haa ta'u jedhuuf dhimma barattoonni sadarkaa lammaffaa fi yuunivarsiitii yeroo sanaa meeshaa ittiin ummataaf qabsoo kakaasaa turanidha. Barattoonni kunneenis Guraandhalaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1958 dhaadannoowwan sana qabatanii addabaabaatti bahuun qorannoowwan Piroofeesar Baahiruu Zawudee kaasanii agarsiisu. Waa'een dhimma lafaatis keessan barattootaaf hayyoota irratti mari'atamaa turu kan dubbatan ta'uun dhagahameera. Barattoonni Guraandhala bara 1966 osoo addabaabaatti bahuun mormii hin dhageessisin dura kaampaasiiwwan keessatti gadi qabaan irratti mari'ataa turaniiru. Lafti qonnaan bulaaf ta'uun murteessaa akka ta'e mari'atanii erga irratti walii galanii booda haalli abbaa lafaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1966 dura kaabaa fi kibba biyyattiitti garagara ture. Boodallee deebi'anii sanyii lakkaa'uun kan naannoo sana qabate ijoollee namoota dur safaratti jedhanii lafti kan eenyu akka ta'e kan murtaa'udha. Kan achitti dhalate hundi lafticha qoodachuuf mirga qaba jechuunis kaasaniiru. Bara 1966 dura keessattuu kibba Itoophiyaatti irra caalaan lafaa kan masaafintootaa fi maatii masaafintootaatiin qabame malee jiraattota naannoo saniitiin kan qabame miti. Sochii barattootaa sirna abbaa lafaa irratti lafti qonnaan bulaaf haa ta'u jechuun wayita ka'anitti xiyyeeffannaan irra caalaan kibba irraa ture. Kibba Itoophiyaatti abbaa lafaa kan sirni feewudaalizimii keessatti babal'atee ture. Kanaafuu aangoon abbaa lafaa fi masaafintii mulquun mirga lafaa harkaa baasuun murteessaa ture. Kanaafika sochiin lafti qonnaan bulaadhaaf jedhu kan eegale. Qonnaan bulaan hedduunis lafa qotanii irraa waan oomishan abbaa lafaatiif qoodu ture.
Yeroo sanatti waliigaltee mallattaa'uu haa baatu malee haaluma awaajiin isaanitti bahuun qonnaan bulaan haaluma waliigaltee abbaa lafaa wajjin taasiseetiin kan oomisherraa siisoo 4 keessaa harka tokko yookaan walakkaa kan ta'u nama kanaaf akka inni dabarsu himama. Bara 1960moota keessa kun waraqaa irratti barraa'uun abbaa lafaa fi qonnaan bulaa gidduutti waliigalteen akka jiraatu yaalamee turuun kaafamee kan mul'atee fi yaada kana garuu qonnaan bultoonni hedduun cimsanii mormanii turaniiru. Gama biraatiin ammoo qonnaan bulaan hanga barbaadame cimee yoo hojjetu abbaa lafaatiif kan hiru garuu hanga oomisheen malee kan waliigaltichaan hanga kennita jedhamee ta'ee miti. Abbaan lafaa aangoo olaanaa qonnaan bulaa irratti qabu kan agarsiisu ta'us qorattoonni yeroo sanatti rakkoo kana argaa turan har'a barreeffamaan lafa kaa'aniiru. Mootii Haayile Sillaaseetiifis gaafiin lafaa rakkoo akka qabu dhihaatee fi akka ture hayyoonni seenaa qorannoo geggeessaa turan barreeffamaan ol kaa'aniiru. Dhaabbanni gargaarsa Siwiidin naannoo Arsii Cilaalotti yeroo sagantaa bal'aa qaba ture jechuun kan yaadachiisan obbo Dassaaleny. Dhaabbanni gargaarsaa kunis naannichatti hojii wayita hojjetutti rakkoo ta'ee wanta argate keessaa tokko dhimma lafaa ture jechuun qorataan barreessaniiru. Abbootiin lafaa masaafintoonni yeroo baay'ee misooma akka socho'u hin barbaadan. Misooma jechuun qonnaan bulaan kaka'uu fi gaafii akka dhiheessu taasisuu jechuudhaan waan ta'eef gaafiin akka ka'u gonkumaa hin barbaadan ture. Kanaaf jecha abbootiin lafaa naannichaa sochiin misoomaa akka hin taasifamne gufuu ta'uun baay'ee isaan taasisaa tureera. Dhaabbanni gargaarsichaas Haayile Sillaaseedhaaf gaafii kan kaase sababuma kanaaf dhiibbaan kallattii hedduu waan baay'ateef mootummaan suuta jedhee jijjiiramoota tokko akka taasisus gaafatee ture. Ministeerri qabeenya lafaa fi bulchiinsaa bara 1960moota keessa hundeeffamuun kanaaf akka fakkeenya tokkootti kan ka'udha. Kunis sababii biyyoonni deeggarsa taasisan dhiibbaa taasisaniif dhimmi lafaa furmaata akka argatuuf gaafii cimsuu isaaniiti. Ministeerri kunis hojjettoota bobbaasuudhaan qorannoo geggeesseen jijjiiramoonni tokko taasisuuf yaada wixinee paarlaamaadhaaf dhiyeessee ture. Yaadota paarlaamaadhaaf dhihaatan keessaa waliigalteen abbaa lafaa fi qonnaan bulaa barreeffamaan akka ta'u kan ka'e tokko yoo ta'u, kan biraa ammoo qonnaan bulaan abbaa lafaatiif kan kaffalu haa murtaa'u jechuunis dubbateera. Qonnaan bulaan hangi abbaa lafaatiif kaffalu baay'ina oomishaatiin osoo hin taane kaffaltii murtaa'e haa ta'u, kaffaltiin oomishaa osoo hin taane maallaqaanis haa ta'u yaadni jedhu dhihaachuu dubbatameera. Haa ta'u malee yaadni kunis miseensota paarlaamaa yeroo sanaatiin mormiin isa mudatee ture. Gaafiin lafti kan qonnaan bulaa haa ta'u jedhu keessatti gaafii dinagdee qabaatullee gaafii muummeen garuu gaafii siyaasaati jechuunis kaafameera. Gaafiin barattoonni booda keessaa ammoo sochiin hayyootaa irra turanii dhihaatu muummeen gaafii aangoo yookaan siyaasaadha. Aangoon siyaasaa yeroo sanaa lafa to'annoo jala oolfamuu irratti kan hundaa'e ture. Warraaqsa bara 1966 booda gara aangootti kan dhufe mootummaan waraanaas haaluma gaafii sochii barattootaatiin lafa qonnaan bulaadhaaf firuu oofaa osoo hin taane murtee aangoo lafaa waliin walitti hidhate guutumaa guututti diiguun murteesseera. Aangoon sunis kan dinagdee qofa osoo hin taane kan siyaasaati. Kan dandeettii haqa argachuu hammaatudha. Sun yeroo adda addaatti cituudhaan jijjiirama hundeerraa kan ta'eef kan kennamuuf turedha. Dargiinis gaafii kana deebisuudhaaf labsii lafaa baasee ture. Aangoo ceesisee osoo hin fudhatin garuu gaafii sabootaaf kan furmaata kenne ture jechuun obbo Dassaaleny Raammatoo barreeffama isaanii keessatti dubbiidhaan kaasaniiru. Yeroo sanatti siyaasni ta'ee diinagdeen sabummaa bu'uureffatee hin turre, cunqursaan saboota guddaan haala lafti ittiin bulfamu ture jechuunis katabaniiru. Labsiin lafti qonnaan bulaaf jedhu keessatti naannoo kibbaatti kanneen naannolee garaagaraatii dhufanii lafa qabataniif qonnaan bulaan akka oomisha safaruuf taasisaa kan turanis buqqaase ture. Gochaan dargii raawwates kan gaafii sabootaa baay'ee deebise ture. Garuu guutumaa guututti osoo hin deebisin hafeera. Kanneen naannoo biraa irraa dhufuun lafa qabatan humnaan buqqaasuun dhalataan naannichaatiif kennuu jechuun dhaloota naannoo sanaa bilisa baasuudha. Fiqira Sillaasee Waagdaras kitaaba isaanii Inyaannaa Abiyootuu jedhu afaan Amaariffaatiin barreeffame keessatti gocha seenaa qabsoo dargii erga hundeeffamee kaasee raawwachuuf yaadeefi kan qaamonni hawaasaa baratee fi keessatti yaadni namoota ilaalcha tarkaanfataa qaban geggeessaa turan dhaadannoon lafti qonnaan bulaadhaaf jedhu hojii irra oolchaa akka ture barreessaniiru. Barattoonni yuunivarsiitii irra deddeebiidhaan kaasanii fi meeshaan ittiin ummataaf qabsoo sochoosaa turan guddaan gaafii lafti qonnaan bulaan jedhu waan ta'eef aanga'oonni dargii dursanii fedhii gaafiin lafaa deebii argachuu qaba jedhu kan ture jechuun
kitaaba isaanii keessatti Fiqira Sillaaseen katabaniiru. Fedhiin kunis dargiin aangoo qabatee yeroo gabaabaa keessatti labsii gurraandhala bara 1967 labseen hojii irra oolfame. Labsiin kun kan baadiyyaa Itoophiyaa guutumatti jijjiiree ture ta'uus ifa godhameera. Labsii sanaanis jijjiirama ol'aanaa taasisuudhaan sirni abbaa lafaa akka hin deebineef haala kan uumee fi kanneen seenaa biyyattii keessaa abbaa lafaa masaafinti kabbartee jedhamaa turan guutumatti baduudhaan milkaa'inni argamee ture. Labsicha hordofuun lafti akka hiramu kan taasifame, qonnaan bulaan naannoo hedduus bakkuma qabatetti akka turu ta'e, bakka kaanitti ammoo akka hirmaatan kanneen lafa hin qabne lafa abbaa lafaaf qabamee ture akka hiraman godhatanii ture. Qonnaan bulaanis kanatti gammachuun dargiin deeggaraa ture. Kana malees waggaan oomishni qonnaa ol'aanaanis galmaa'uu jalqabe. Ta'us gammachuun qonnaan bultootaa kun kan itti hin fufnee fi dargiinis imaammataawwan sagantaaleen labsiiwwanii fi dambiiwwan garaagaraa baasuu jalqabee ture. Sagantaaleen kunneenis kan qonnaan bulaa dhiphisanii fi danqaa itti ta'an turan jechuun kan dubbatamee fi labsiiwwan qorannoo fi qophii gahaa malee ariitiidhaan gara hojiitti jijjiiramaa akka turanis dubbatameera. Labsiiwwan dargii keessaa waldaalee hojii gamtaa akka hundeeffamu taasisuun tokkodha. Waldaaleen hojii gamtaa gosa lamatu ture. Tokko kan tajaajilaa kan jedhu yoo ta'u, inni biraa ammoo kan oomishtoota kan jedhudha. Keessattuu hojiin gamtaa oomishtoota kan qonnaan bulaa irratti dhiibbaa ol'aanaa taasise yommuu ta'u, haaluma kanaanis qonnaan bultoonni lafa isaanii waloodhaan qotuun oomisha akka hirmaatan taasifamee ture. Hayyoonni yoo yaadatan waldaan gamtaa oomishtootaa kun dhugamatti sagantaa badii ol'aanaa biyya irratti kan geessisedha jechuun hanga guyyaa har'aatti birbinyiin dubbatu. Sagantaa gara biraa ammoo qonnaan bulaan walirraa fagaatee jiraachuu, ollaa walitti qabamee akka jiraatu gochuun sagantaa hundeessuun qobannaan kan taasifame ture. Kunis yeroo sanatti safaraa jedhamaa tureera. Labsiin kunis manneen barnootaa, fayyaa, ibsaa, bishaan haala salphaatti dhiheessuudhaaf akka mijatuuf misooma haala salphaan fiduuf kan yaadame turuun labsameera. Sagantichis ariitiidhaan qonnaan bulaa bakka duraan jiraataa turerraa buqqaasuun gara ollaa hundeeffamuutti kan galu taasise. Kunis sagantaa qonnaan bulaa gonkumaa kan hin fudhanne ture. Dargiinis ongee fi beela cimaa yeroo sanatti isa mudate dandamachuudhaaf jecha sagantaa qubannaa biyyaalessaatu barbaachisa jechuun labsii isaa labsatee ture. Qonnaan bulaan qorannoo gahaa malee uummanni kaabaa kibba deemee akka qubatu taasifame. Sagantaa kanaanis yeroo baatii 6 hin guunne keessatti uummanni kumaatamaan lakkaa'amu gara biraatti buqqa'ee socho'uudhaan sagantaa qubannaa raawwatameetiin ture. Kunis baatii 6 qofa keessatti. Sagantaan qubannaa kunis miidhaawwan qabsiise keessaa tokko oomishni baadiyyaa akka hir'atu taasisuun jiraataa maraa irrattis miidhaa qaqqabsiisuu danda'eera. Aanga'oonni dargiis fala haala kana fooyyessuu irratti hojjechuudhaan yaadrimee diinagdee sooshaalizimiin durfamu geggeessaa jechuudhaan murtee biraa labsee ture. Yeroo garaagaraatti godaansi lafaa irraa deddeebiidhaan taasifamu kaasuun kanaanis qonnaan bulaan labsiiwwan yeroo garaagaraatti bahaniin yaaddoo hamaa keessa seenuun yaadatameera. Kanaan wal qabatee qonnaan bulaan dargii irratti ilkaan ciniinnachuu eegale. Dargiin labsii lafti kan qonnaan bulaadhaaf akka ta'uuf baaseen alatti diinagdee qonnaan bulaa yeroodhaa gara yerootti garuu akka rirmaatti nyaachuu jalqabee ture. Warraaqsi Itoophiyaa waggaa 50 wayita yaadatamutti gaafiin lafaa ammas bifa jijjiirachuudhaan jira jechuun obbo Dassaaleny Raammatoo gaafii lafaa ammaa kana keessatti garuu dhalootatu jira jechuun dubbataniiru. Amma lafti kan qabatamee jiru maatiidhaanii, kanaafuu gaafiin jiru abbaa fi ijoollee gidduudha. Ijoolleen guddataa yoo dhufan maatii isaanii gaafachuun gahee isaanii argachuu gaafatu. Garuu yoo qooddatan waan xiqqootu isaan gaham. Gaafiin ammaa jiru garuu qabiyyeen lafaa xiqqaachaa deemuudhaan kaan ammoo maatii gidduutti wal dhabdee hamaa kan kaasu ta'a. Maatii gidduutti wal dhabdeen ka'e jechuun biyya gidduutti wal dhabdeen akka ka'etti ilaalama. Bakkeewwan tokko tokkotti lafti qonnaa waan hanqatuuf lafa loon dheedan gaarrenii fi irraan gadee sululaawwan osoo hin hafne addaan qoodaniin qonnaaf nageenya naannoo saniitiif garuu miidhaa irra geessisaa jira. Kanaafuu gaafiin lafaa bara kanaa kan abbummaa qofa osoo hin taane gaafii qonnaan bulaan lafa bakka garaagaraatti argamuu qabu akkamiin misoomaaf fida jechuudhaan kan gaafatudha. Kunis gaafiiwwan lafa baadiyyaa Itoophiyaa keessatti yeroo hedduutiif uummataaf deebii kennuu dadhabuu kan agarsiisudha. Kanaafis akka fakkeenyaatti ijoolleen qonnaan bulaa baadiyyaa keessa jiraachuuf waan rakkataniif faddaaltota seeraan alaatiin hedduminaan biyyaa bahaa jiraachuun kan argisiifamudha. Seeraan alaan qabamanii yoo biyyaa bahan ijoolleen osoo maatii isaaniitiin hin eeyyaminiif
dhokatanii maatii jalaa bahuudhaan galaana keessatti iraata qurxummii fi gammoojjii keessatti iraata arraagessaa ta'aa jiraachuun kan ifatti beekamudha. Kana malees daangaa irratti waraana biyyoota garaagaraatiin ajjeefamanii kan argamanis sababuma kanaaf ummata baadiyyaa kana xiqqeessuuf sagantaaleen hojii uumuu qophaa'ee osoo wal jalaan dargaggeessi hojii qabataa gara magaalaa akka deemu kan taasifamu ta'eetiin tarkaanfiin silaa guddatu fudhatama ture. Kun ammoo hojii cimaa waggootaan yoo edeeggarame malee carraa dhugoomuu isaa baruu baay'ee gadi aanaadha. Gaaffiin lafaa bara kanaa wal xaxaa waan ta'eef gadi taa'amee mari'achuudhaan furmaanni yoo itti hin kennamin garuu hanga xumuraattiyyuu waan furmaata argatu miti. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa sagantaa kanarratti yaada yoo qabaattan karaa koomentiin nu biraan gahuun dagatinaa. Kanarraaf isiniif qopheessine kanuma hanga ammaatii waan nu dhageeffattaniif galatooma.